Iraan, Raashiyaa fi Chaayinaa. Humnoonni gurguddoon addunyaa sadeen kun walta'uun shaakala waraanaa isa seenaa keessatti guddaa fi sodaachisaa ta'e qarqara galaana Hormuz irratti geggeessuuf murteessanii jiru. Kuni shaakala baratame miti. Yeroo ammaa yeroo dooniin Ameerikaa armiid taatiin qophooftee dhaabbattutti Raashiyaa fi Chaayinaan dooniiwwan isaanii fidanii dhufuun Iraan cinaa dhaabbachuun isaanii ergaa tokko qaba. Sunis yoo Iraan tuqamtee nutis tuqamnee jirra kan jedhudha. Kanuma hordofuun Eegdonni Warraaqsa Islaamaa Iraan labsii baasee jira. Hulaan Hormuz iddoo dhukaasa dhugaatii jechuun cufuuf murteessee jira. Tarsiimoo waraanaa michoonni Iraan deeggarsaaf taasisaa jiran bal'inaan qabannee jirra. Oduun Teeraan irraa ba'e Pentaagoon rifaatuu keessa galchee jira. Ajajaan olaanaa waraana Iraan Jeneraal Amir Hatami iccitii sodaachisaa tokko saaxilee jira. Guyyaa har'aa qofa Iraan droonii yookaan xiyyaarota nammaleeyyii tarsiimoom tokko gara hiriira waraanaa isheetti dabaltee jirti. Kuni maaliif addunyaa naasisee bal'inaan ni ilaalla. Osoo ija addunyaa guutuu doonii guddittii USS Abrahaam Lincoln irraa boqottee jirtu dambalii galaana diimaa jalaan wanti sodaachisaan biraa suuta jedhee dhoksaan wiirtuu dambalii waraanaatti seenee jira. Kun oduu miidiyaaleen gurguddoon akka laafaatti ilaalan garuu kanayyoonni waraanaa mallattoodhuma jechuun waamanidha. Dooniin waraanaa Ameerikaa isheen Destroyer yookaan barbadeessituu jedhamtu kan maqaan ishee USS Delbert D. Black jedhamu jalliinsaan dambalii keessaa qaxxaamuruun haroo Eilat wiirtuu qarqara galaana Israa'el qubattee jirti. Doonii barbadeessituu kana Ameerikaan maaliif qarqara galaana Israa'el qubsiiste? Iccitii kana haga xumuraatti yoo nu faana turtan ni dhageessu. Qophii keenya like gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaam ashamaar kafuuneem kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromia 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya Har'a taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraa qophii keenyaatti turtii gaarii. Yeroo Ameerikaan doonii ishee guddittii USS Abrahaam Lincoln gara Baha Giddu-galeessaatti ergiteetti Washington waan tokko seetii Iraan kophaa ishee jirti sodaatti harka kennetti jechuun tilmaamte. Trump doonii waraanaa bareedaa jedhee dhaadate garuu saatii muraasa dura oduun Teeraan keessaa ba'e Washington, Tel Aviv fi London hunda isaanii rifaatuu guddaa keessaa galchee jira. Iraan kophaa ishee miti. Maddi oduun Noornuis kan Iraan iccitii waraanaa guddaa tokko saaxilee jira. Guyyaa dilbataa dhufu kana Hulaan Hormuz bishaan nagaa hin ta'u. Hulaan Hormuz wiirtuu sadeen sibiilaa ta'a. Iraan, Raashiyaa fi Chaayinaan humnoonni gurguddoon addunyaa sadeen kun walta'uun shaakala waraanaa isa seenaa keessatti isa guddaa fi sodaachisaa ta'e qarqara galaanaa kana irratti geggeessuuf murteessanii jiru. Kuni shaakala bara darbee godhame sana miti. Yeroo ammaatti yeroo dooniin Ameerikaa armed taatiin qophooftee dhaabbattutti Raashiyaa fi Chaayinaan dooniiwwan isaanii fidanii dhufuun Iraan cinaa dhaabbachuun isaanii ergaa tokko qofa qaba. Sunis yoo Iraan tuqamtee nutis tuqamneerra kan jedhudha. Kuni tarsiimoom gamtaa mormii olaantummaati. Pireezidaantiin Puutinii fi pireezidaantiin Xi Jinping Tiraampitti sarara diimaa sararaa jiru. Meeyaadaam dooniin Abrahaam Lincoln Ameerikaa gama tokkoon dooniin Destroyer Chaayinaa fi dooniin nuukileeraa Raashiyaa immoo gama biraatiin sibiilli walitti dhiyaachaa jira. Shaakalli kun maaliif sodaachisaa ta'e? Iraan kana dursitee akeekkachiisaa nootaam baasetti kaartaa qilleensaa irratti naannoo Hormuz irratti geengoo guddaa sarartee jirti. Guyyaa amajjii 27 hanga 29tti samii kana keessaa lafarraa hanga ol ka'iinsa miilaa 25,000tti wanti barrisuu kamiyyuu ni rukutamaa jettee jirti. Sababiin isaa achi keessatti dhukaasa dhugaatuun geggeeffama. Misaayilota, rokkeettiiwwanii fi torbeedoo dhugaatuun dhukaafama. Kuni Ameerikaadhaaf ergaa cimaadha. Ameerikaan yeroo baay'ee xiyyaarota basaasummaa fi droonii fayyadamtee shaakala biyyoota hordofti. Har'a garuu Iraan yoo asitti isin argine isin rukunna jechuun ulaa cuftee jirti.
olka'iinsa miilaarraa 25,000 jechuun akka xiyyaaronni waraanaa fi daldalaa irra barreessanidha. Iraan samii fi lafa cuftee michoota ishee waliin qophiidhumaa gochaa jirti. Raashiyaan shaakala kanarratti maaliif hirmaatti? Waraana Yuukireen keessatti Raashiyaan muuxannoo waraanaa ammayyaawaa horattee jirti. Har'a muuxannoo sanaa Iraaniif qooduuf dhufte. Dooniiwwan Raashiyaa misaayilota haayipaarsonikii jedhaman kanneen sirna ittisa Ameerikaa kamiyyuu cabsan hidhatanii dhufanii jiru. Puutiin nuti baha giddu-galeessaa dhiisnee hin baanu jechuun Ameerikaa akeekkachiisaa jira. Chaayinaan ammoo diraagoon callisaadha. Dooniiwwan Chaayinaa Taayipii 055 Destroyers teknooloojii raadarii fi elektiroonik warfeer isa sadarkaa olaanaa qabu dhiyeessiti. Chaayinaan Iraaniif ijaa fi gurrataati. Yeroo Ameerikaan misaayila dhukaasuuf yaaltu Chaayinaan siistamaa Ameerikaa jaam gochuun yookaan jeequu dandeessi. Dabalataan Chaayinaan boba'aa Iraan bituudhaan dinagdee waraanaa Iraan utubaa jirti. Yeroo biyyoonni sadeen sibiilaa kun Hormuz irratti wal ga'anii irree isaanii agarsiisan Waashingtan dhiphina keessa galti. Tiraamp doonii waraanaa lammaffaa erguu danda'a. Garuu dooniin sun gamtaa biyyoota sadeenii kanaa cabsuu ni danda'a laata? Hayyoonni waraanaa kuni jalqabbiin waraana addunyaa sadaffaa ta'uu danda'a jedhanii sodaatu. Sababiin isaa yoo dogoggoraan dooniin Ameerikaa tokko doonii Raashiyaa yookaan Chaayinaa tuqe waraanni sun achumatti hin dhaabbatu. Moskoo fi Beejingis ni seenu. Kaayyoon sochii kanaa shaakala qofa miti. Kaayyoon isaa diina waloo kan taate Ameerikaa jilbeenfachiisuudha. Iraan lafa qabdi, Raashiyaan humna qabdi, Chaayinaan maallaqa qabdi. Isaan sadan wal ta'uun Ameerikaadhaan giddu-galeessi ba'a qe'ee miti qe'ee keenyaa jechaa jiru. Guyyaa dilbataa Hulaa Hormuz irratti ibiddi ni boba'a. Garuu ibiddi sun ibidda shaakalaati moo ibidda waraanaati? Dooniin Ameerikaa fi dooniin sadeen sibiilaa meetira muraasa qofaan walirraa fagaatanii wal ilaalaa jiru. Eenyutu ija babaasee eenyutu jilbeenfata? Garuu taphni kun asirratti hin dhaabbatu. Yeroo sadeen sibiilaa yookaan Iraan, Raashiyaa fi Chaayinaan harka wal qabatanii dhaabbatan Iraan qophii ishee isa dhumaa gara sochii qabatamaatti jijjiirtee jirti. Oduun gabaasaa Pirees TV irraa ba'e addunyaa rifaatuu haaraa keessa galchee jira. Eegdonni Warraaqsa Iraan labsii waraanaa isa dhumaa baasee jira. Labsichis akkas jedha. Torban dhufu guyyaa guraandhala 1 fi 2 Hulaan Hormuz bishaan nagaa miti iddoo dhukaasa dhugaati. Meeyaadam Hulaan Hormuz iddoo boba'aa addunyaa dhiigatee itti yaa'u sun guyyaa muraasa booda iddoo dhukaasa dhugaa itti geggeeffamu ta'uuf deema. Kuni shaakala yeroo nagaa godhamu miti. Iraan misaayilota torbeedoo fi dooniiwwan saffisaa ishee bobbaasuun dooniiwwan Ameerikaa naannoo kana jiran hundaaf akeekkachiisaa sibiilaa dabarsuuf qophooftee jirti. Iraan dooniiwwan keessan gurguddoo ta'uu danda'u. Garuu nuti lafa kana ni beekna, bishaan kanas ni beekna, dhukaasas ni beekna jechaa jirti. Torban dhufu Hormuz irratti dhukaasni ni banama. Gama tokkoon Tiraamp doonii guddaa qabatee jira. Gama biraatiin Iraan dhukaasa dhugaa qabattee dooniiwwan daldalaa boba'aa fe'an gidduu kanaa afaan qawwee jala darbuuf dirqamu. Eenyutu jalqaba dogoggoraa? Eenyutu jalqaba furtuu harkisaa? Seenaan baha giddu-galeessaa guyyaa muraasa booda bifaaraan barreeffamuu danda'a. Addunyaan yeroo Iraan ilaaltu waan tokko qofa argiti. Mootummaan dhiigaa kan waraana keessaa ba'e kan miidhame. Garuu hayyoonni waraanaa fi basaasota lixaa waan biraa argu. Jechi isaan fayyadaman tokko qofa miidhamtuu garuu sodaachistu. Waggoota 50 darban keessatti Iraan guyyaa tokkoof illee waraana Ameerikaa mo'achuu hin danda'am jechuun yaaddeen beektu. Humni waraanaa Ameerikaa kan Iraan caalaa harka dhibbaan guddaadha. Kanaafuu Iraan tarsiimoo biraa qopheeffatteetti. Tarsiimoon sun waraana madaalawaa hin taane jedhama. Kaayyoon isaa Ameerikaa injifachuu osoo hin taane Ameerikaa fi addunyaa dhukkubsuudha. Inni jalqabaan rooba ibiddaati. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Roobiyoon iccitii sodaachisaa tokko saaxilee jira. Baha giddu-galeessaa keessaa loltoonni Ameerikaa 30,000 hanga 40,000 ta'an uffataalee 8 keessaa hantuusaa kiyyoo galee ta'anii jiru. Iraan misaayilaa baalaastikii fi diroonii 10,000 lakkaa'amu kan kallattii tokko qofa deeman qabdi. Yeroo waraanaa baatii waxabajjii 2025 sanaa Iraan ayiroondomii Israa'el cabsitee uffataalee waraanaa rukuttee turte. Har'a immoo misaayilonni sun fooyya'anii qophii irra jiru. Tarsiimoon lammaffaa hirribaa ka'uu michoota Iraanii.
waraanni Iraan daangaa ishirran dhaabbatum. Iraan neetworkii yookaan saaphana michoota guddaa qabdi. Torban kanaam Kataayib Hizbullaa Iraaqii fi Hizbullaa Libaanos labsii baasanii jiru. Yoo Iraan tuqamteem nuti waraana guutuu banna jedhan. Keessumaam Huutii Yaman viidiyoo gabaabaam garuum ergaa guddaa qabu tokkoom gadhiisanii jiru. Suuraan isaam doonii gubachaa jirtu. Barreeffamni isaa immoo dhiyootti eegaa kan jedhu ture. Kuni doonii Abrahaam Lincoln qofa osoo hin taane doonii daldalaam galaana diimaa keessa darbuundaaf akeekkachiisa dhumaati. Tarsiimoon Iraan inni sadaffaan bombii nuukilaraa dinagdeeti. Kuni isa hunda caalaam addunyaa raasuudha. Iraan Hulaa Hormuz iddoo boba'aan addunyaa dhibbeentaa 20 darbuun akka qabduu du'aatti qabattee jirti. Hayyuun dinagdee Imad Shukriin waan tokkoom akeekkachiisee jira. Yoo Iraan ulaa kana cuftee gatiin boba'aa samii tuqam addunyaan kufaatii dinagdee hamaa keessa galti. Iraan humna kana qabdi. Iyyeen gabaasni basaasota akka mul'isutti Iraan galaana jalaa yookaan underwater holqa dhokataa keessatti dooniiwwan xixiqqoo fi misaa'ilota galaana jalaa 10,000 kuufattee jirti. Isaan kun akka kanniisaam yeroo tokkotti doonii guddaa liqimsuu danda'u. Hayyuun waraanaam Farzan Naadimiin Washington Institute irraa waan tokko dubbatee jira. Waraanni dhufuuf jedhu kun Teheraan keessatti jalqabu. Hulaa Hormuz keessatti jalqaba. Trump doonii isaam oofaa jira. Iraan furtuum Hulaa Hormuz irraa quba keessa jirti. Biyyoonni Arabaam lafa keenyaam hin kenninu jedhanii jiru. Addunyaan afuura ishee qabattee eegaa jirti. Iraan miidhamtuu ta'uu dandeessi. Garuu bineensi miidhameem yoomiyyuu caalaam hamaadha. Osoo Ameerikaan doonii waraanaa guddaam Abrahaam Lincoln galaanarra ooftuum Iraan ammoo samii ishee simbirroota sibiilaa 10,000 guutuum eegaltee jirti. Oduun Teheraan irraa beem Pentaagoon rifaatu keessa galchee jira. Ajajaan olaanaa waraana Iraan Jeneraal Amir Hatamiin iccitii sodaachisaa tokkoom saaxilee jira. Guyyaa har'aa qofaam eeyyeem har'uma kanaam Iraan diroonii yookaan xiyyaarota nammaleeyyiim tarsiimootaan 1,000 garaam hiriira waraanaa isheettiim dabaltee jirti. Kun maaliif addunyaa naasisaam? Mee herregaam dirooniin kunneen xiyyaara taphaa miti. Isaan kun diroonii gosa addaati. Kanneen diina barbadeessan, kanneen basaasanii fi kanneen waraanaam elektirooniksiitiin doonii Ameerikaa jaamsanidha. Jeneraal Hatamiin ifattiim akka dubbatetti dirooniin kunneen qophii waraanaa saffisaa fi deebii caccabsaatiif hojjetaman. Iccitiin diroonii kanaam eessaa dhufe? Iraan muuxannoo waraanaa guyyaa 12 kan bara darbee Israa'el waliin gooterraa barnoota guddaa fudhattee jirti. Waraana sana keessatti Iraan waan tokko hubatte. Xiyyaara guddaa tokkoo fi diroonii 1,000 kamtuu caalaa sodaachisaadha. Deebiin isaa dirooniidha. Sababiin isaa sirni ittisa Ameerikaa Patriot yookaan Iron Dome xiyyaara guddaa tokko kuffisuu danda'a. Garuu diroonii 1,000 yeroo tokkotti yoo itti dhufan sirni ittisaa sun ni burjaaja. Iraan har'aam tooftaam tuuta kanniisaa fayyadamuuf qophooftee jirti. Garuu wanti hunda caalaam nama naasisu yaadaam hayyoota waraanaam seenanneef kennanidha. Farzan Naadimiin hayyuun dhimma nageenyaa waan tokko jedha. Yoo Iraan waraana kanaam akka waraana jiraachuutti ilaaltee waan qabdu hundaam aarsaa gochuuf qophiidha. Kana jechuun Iraan yoo ani nan badaam jettee amantee pilaan biin qabdu meeshaa qabdu hundaam diroonii hundaam misaayila hundaam yeroo tokkotti bakka tokkotti ni gadhiisti. Tarsiimoon kun lafa barbadeessu jedhama. Yoon badeem si waliin badaam jechuudha. Osoom ija addunyaa guutuum doonii guddittii USS Abrahaam Lincoln irraa boqottee jirtuum dambalii galaana diimaa jalaan wanti sodaachisaan biraan suuta jedhee dhoksaan wiirtuu dambalii waraanaatti seenee jira. Kun oduu miidiyaaleen gurguddoon akka laafaatti ilaalanii garuu kanayyoonni waraanaam mallattoo dhumaa jedhanii waamanidha. Dooniin waraanaam Ameerikaa isheen Destroyer yookaan barbadeessituu jedhamtu maqaan ishee USS Delbert D. Black jedhamu jalliinsaan dambalii kutaa dhuftee haroo Eilat wiirtuu qarqara galaanaam Israa'el qabattee jirti. Gadi fageenyaan haa ilaallu kuni maaliif oduu sodaachisaati? Dooniin kun doonii daldalaa yookaan doonii daawwannaa miti. Isheen doonii waraana saffisaam kan misaa'ila Tomahawk 100 lakkaa'amu baattudha. Iccitiin isaa inni guddaan garuu akka isheen qubatteedha. Eilat jechuun Israa'el jechuudha. Yeroo Ameerikaan doonii ishee buufata waraanaam Israa'el keessa dhaabdu ergaan isaa daawwannaa baratamee miti. Pentaagoonii fi Tel Aviv kuni hojii idileetiin daawwannaam dur karoorfameedha jechuun
oduu kana qabbaneessuuf yaalanis basaasonni waraanaa dhugaa jiru saaxilanii jiru. Dooniin kun sa'aatii 48 darban keessatti zoonii waraanaa seenuun ishee qophii sa'aatii dhumaatii. Tarsiimoon isaa ifadha. Dooniin Abrahaam Lincoln galaana Arabiyaarraa, dooniin Delbert Black ammoo galaana Diimaarraa. Iraaniin kallattii hundaan akka kiyyoom hantuutaatti marsuudha. Garuu wanti har'a ta'aa jiru kun lafaa kee miti. Har'a hubachuuf dirqama seenaa dhiigaa waggaa tokko duraa yaadachuu qabna. Mee sammuu keessan gara baatii waxabaj bara 2025tti deebisa. Addunyaan guyyaa 12f nagaa dhabdee turti. Guyyaa sanaa Ameerikaa fi Israa'el wal ta'uun uffata niwukileeraa Iraan barbadeessineerra, humna ishee laamsheessineerra jedhanii labsan. Iraan garuu aarii fi gadoo isheetiin uffata Ameerikaa isa guddaa Qatar keessa jiru Al-Hudayr jedhamu misaa'ilaan tumtee guyyaa 24 dhukaasni dhaabbatus badaan sun hin fayyine, inumaayyuu dhiiga ture. Har'a waggaa tokko booda Ameerikaan doonii ishee dabalattee deebitee dhuftee jirti. Iraan ammoo muuxannoo bara darbeerraa baranneerra har'a dachaan cimnee jirra jetti. Taphni siyaasaa fi waraanaa kun amma sadarkaa jiraachuu fi baduu ga'ee jira. Pireezidaantiin Tiraamp magaalaa Waashingtan keessatti gaazexeessitoota fuuldura dhaabbatee fuula isaa gurraachessee waan tokko dubbata. Dooniiwwan baay'ee gurguddoo fi humna qabeeyyii Iraanitti ergeen jira jedha. Itti dabaluunis yoo isaan waan nuti jennu gochuu baatan haleellaan dhufuuf jedhu isaa bara darbee caalaa kan namaa fi sukkanneessaa ta'a jechuun akeekkachiise. As keessatti ga'een biyyoota naannoo maal fakkaata? Yeroo sibiilli walitti dhiyaatu Turkiin nagaa barbaacha fiigaa jirti. CBS News akka gabaasetti Turkiin Ameerikaa fi Iraan gidduutti ulaa dippiloomaasii banuuf tattaafachaa jirti. Ankara waan tokko sodaatti yoo ibiddi kun boba'e akka bara 2025 sanatti daangaa irratti qofan dhaabbatu naannoo guutuu wal geessisa. Garuu sagaleen dooniiwwan waraanaa Eilaatii fi Hormuz irra jiran sagalee dippiloomaasii liqimsaa jiru. Ameerikaan doonii waraanaa lammaffaa ergitee jirti. Iraan ammoo waraana guutuuf qophoofteetti. Iraan ammaa doonii Eilat irra jirtu kanaaf doonii galaana Arabiyaarra jirtu gidduutti qabamtee jirti. Garuu harka hin kennanne. Iraan Ameerikaan qoqqobbii fi waraana kanaan mootummaa keenya kuffisuuf akka dhuftee beekna. Garuu nuti deebii guutuu fi kan kanaan duraa hin mul'anne qopheessineerra jetti. Jechi deebii kanaan duraa hin mul'anne jedhu kun hayyoota waraanaa naasisee jira. Kana jechuun Iraan meeshaa kanaan duraa addunyaa hin argine iccitiin baasuuf jirti. Amma dooniin Delbert Black Eilatirraa Lincoln ammoo galaana Arabiyaarraa, Iraan ammoo waraana guutuuf qophooftee jirti. Taphni barame sun dhume, taphni dhugaa eegalamuuf jira. Ameerikaan buufata Israa'el irraa kaatee Iraaniin ni rukutti. Moo Iraan duraa Eilatiin rukutti. Seenaan Baha Giddu-galeessaa guyyaa muraasa booda bifaaraan barreeffamuu danda'a. Nutis taatee kanaan faana dhoofnee isin biraan ga'uu keenya itti fufna. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.